يوم تسقب يرجع تمني بود يوم بودي استرمينكي Viidiyoo kana namni itti hubatee ilaalee fi yookaanis immoo nama cal jedhee taa'ee ilaaleef jechuudha. Wantuma Oromiyaa kutaa 11 keessatti ta'aa jirudha kan isaan bifa diraamaatiin dhiyeessanii jechuudha. Waanuma uummata salaalee irratti ta'aa jiru akkasuma waan Oromiyaa garaagaraa keessatti ta'aa jirudha jechuudha. Viidiyoon kun ilaalcha guddaan hin ilaalamne maaliif yuutuuba guddaa irratti gadhiifame garuu tutan balaliidhaaf yookaanis immoo mata duree bareedaa barreessanii dhaqaniiru ta'ee gadhiisaniiru ta'e hedduu tokko bi'uu guddaadhaan ilaalama ture jechuudha. Diraamaan kuni waanuma biyya keenya irratti ta'aa jiru wallaahi diraamaa kana ilaalee namboo'e miti baqa imimmaan qabachuun dadhabe maaliif wanta ta'aa jiru argaa jirra waan ta'eef wanta uummata keenya irratti ta'aa jiru hunda isaayyuu argaa jirtu waan ta'eef isaan immoo bifa diraamaatiinitu nu dhiyeessanii hedduu tokko haa galatoomanii ayyuudhaa fi wabiin sirriitti jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Namoota ola deemuudha reefuu namoota lafaa dhufoodha sirriitti jajjabeeffamanii biyya keenyaaf fakkeenya ta'uu qabu jechuudha. Akkuma argitanii miidiyaa guddaa irratti affeeramanii kan isaan hojjechaa jiranii kun TV irratti darbe jechuudha. Viidiyoon amma fidee gidduun isinii galcha obsaan daawwadhaa warroonni hin argine warroonni argitan immoo argitaniitu jechuudha. Miidiyaa guddaa irrattitu hojjetanii jechuudha. Kanaaf iyyuu jajjabeeffamuu qabu ijoollee kana jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo isaaniin isinii banaa viidiyoo isaanii wajjin turtii gaarii. Harmeen isin waamti harmeen yaa ilmaan koo na gargaara isiniin jetti harmeen isin har'allee walumatti iyyitu isin har'as waluma nyaattu isin barattanis barachuu baattanis waluma dhabuudha isin harmee keenya boochisuudha kaayyoon keessan mana kan keenya mana kolfaa gochuudha kaayyoon kan keessan isinuu kamoon Nadaga yeroo hunda isin tuwaasaa barattanii jirtan jedheen isin jalaa cal'isaa ture ati qaxasuu koodhaa jedheen si jalaa cal'isaa ture amma nadagaa si gidduu keessanitti gubachaa jiran miira ni naasa iniiti waan haasa'uu barbaadde haasa'iti deem obboleessa kootitti moo darbaan dubbatu ani mucaa kadhame biyya ala baleessa taane gabateessa gubadhaan isa kabajaan ture ati usi ati akka qaxasuudha miti ati akkamitti kana ol iyyitaati tasgabbaay ati hangafa keenya jennee si kabajaa ture hangafummaan kee yoo harmee keenya boochisuu ta'e hangafummaan kee bara hundaa mana kanatti qofalchiisuu yoo ta'e maal nu fayyada nuti sharaaf sitti meera irra deddeebisee si amma kana booda sin jalaan callisuun ani ogummaan biyya sanitti biyya faranjitti baradhee dhufeeni isinin tajaajila sinirra darbee biyyan tajaajila jedheeni namoota akkanaa irratti ogummaan sun appilaayi ta'a ogummaa sharaaf barbaadde masgaa waan ala seeru sin qofatu akkuma argitanii jechuudha. Hangafti isa qutusuudhaan gad deebi'ee wal lola. Hangafi immoo isa qutusuudhaan gad deebi'ee wal lola jechuudha. Waliif hin dhaga'anii diraamaa kana irratti haadha isaanii hin kabajanii. Isuma biyya keenya keessa jirudha jechuudha. Diraamaan kun waan biraa wanti dabalame tokkollee hin jiru jechuudha. Isuma wal dhaga'uu didee uummanni Oromoo akkasitti wal lolu haati keenya boossu ilmaan keenya dudu'aa jirtu obbolaan keenya dudu'aa jiranii waanuma argaa jirru jechuudha. Diraamaa kana koppii godhaniitu gadhiisanii jechuudha. Silaa yuutuuba kana irratti jechuudha. Yuutuuba guddaadha. Yuutuubni irratti gadhiifamee jiru akkuma argitanii silaa kana caalaatti iyyuu guddaadhaan ilaalamuu qaba ture. Miidiyaan kun televizyiinii irrattis hin darbaa akkasumas immoo beekamtii guddaa qaba. Silaa kana caalaatti iyyuu bi'uun isaanii guddaadhaan ilaalamuu qaba ture malee iyyuu bi'uu xiqqaa akkasiitiin ilaalamuu qabu ture jechuudha. Kanaafan viidiyoon isaanii hedduu tokko na gaddisiise maaliif waanuma jiru bakka waanuma ta'aa jirutu koppii godhanii hojjetanii dhugaa rabbi ijoolleen kun haa galatoomanii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Uummanni keenya waliif hin dhaga'u wal tuffata bakka otoo sirkaa nyaatu otoo sirkaa dhuguutu boolla siiqota jechuudha. Bakka namni dhiiga kootii nama kooti jedhee namni garaa sii laafu hin jiru jechuudha. Hundumtiyyuu bakka walitti qaqqabama jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen kun viidiyoo bareedaa hojjetanii akka kootti waan gaarii hojjechaa jiru. Sirriitti jajjabeeffamuu qabu. Sirriitti viidiyoo isaanii sheer ta'ee uummata guddaa bira ga'uu qaba jechuudha. Ani akka kootti hedduun natti tolee hedduun jaalladheellee wabiillee silayyuu nan jaalladha ayyuu silayyuu nan jaalladha. Amma immoo hojii bareedaa hojii baay'ee namatti tolu qabatanii jiru waan ta'eef haganumaanii itti nuuf ufaan isiniin jedha. Amma immoo isa ayyuun boossu isinii bana jechuudha. Yeroo itti isaan walitti araaramanii walitti araarsanii jira wabiinii diraamicha keessatti
ilma sada gidduu jira jechuudha. Lammaffaadha inni xiqqaan isin jira tartiibuma tartiibaan jiru jechuudha. Wabiini hin gorsa isaan keessaa inni sammuu guddaa qaba silayyuu sammuu isaa guddaadha inni. Akkasitti isaan keessaa caalee haatillee isa jaallatti jechuudha. Viidiyoon isaanis ni banatu inni isinitti hin dheeratini. Yoom tasgabbii argata manni kun? Yoom boodhiiste harmeen kee? Sababa keessanidha kan isheen ormaa gadi taate. Haadha ormaatii gadi kan isheen taate harmeen kee. Sababa isheen tuffatamne nuti. Dhiisaa isinitti hafu. Dhiisaa gara fuulduraatti haa deemnu. Harmeen keenya morma ol qabattee ijoollee koo jettee bakka barbaadde haa geessu. Akka barbaaddeetti haa dubbattu. Akka harmee ormaa irraa haa bareedu. Akka harmee ormaa yoo gadi baatu namni haa ilaalu. Maaf jaalattu sin cabashee. Gubateen garaan koo gubatee ani garaan. Maaf harmee keenya. Eewwan taanii rakkoo qaba. Yoo tokko taanii rakkoo qaba. Nuti iyyuu firee sadiin kana yoo walitti dhufne afaan tokko dubbanna. Aadaa tokko qabna waan wanti mana kana keessa jiru hundi isaayyuu tokko. Maaf ol nyaanna ree? Maali dharee bu'aansa? Gubateen garaan koo gubatee. Wal dhabdee keenya kana fayyadame kan quba nutti qabu hedduutu jira. Kan nu galaafachuu barbaadu hedduutu jira. Please araara buusa. Imimmaan harmee keenya qorsa. Harmee keenya cabde kana cabashee haa fayyisu. Haa wal'aannu. Nuti ishee wal'aanuu danda'a. Namni biraa namni nu wal'aanu hin jiru harmee keenya. Lakki dhiisi ilma koo dhiisi ilma koo. Isaan hin boonye. Isaantu bo'oo qaba ture. Hangoomee akkana taate. Kottaan harmee keenya dhiifama gaafa. Kottaa miila ishee irratti kufaa. Ani gubadhee bara ani gubadhee isin jalaa gubadhee bara duunee daba. Lakki ijoollee koo. Maalu an ormanatti hin kofalchisina. Kanaan durallee akkanatti cabinsi hin guddise. Mariidhaan viidiyoon kun dhaabbatee jira. Waanuma biyya keenya irratti taa'aa jiru waanuma immoo ija keenyaan argaa jirudha kan isaan diraamaa kana hojjetanii. Waanuma dhugaa hojjetan kun diraamaa yoo natti fakkaatu wallaahi hedduu tokko natti tole fakkaata. Waanuma isuma dhugumaa isaa saatiitti hojjetamuu qabuttis yeroo itti diraamaan kun hojjetamuu qabuttis hojjetanii uummata biraan ga'anii garuu uummanni keenya immoo hin ilaalu jechuudha. Waan akkasii isaan lafa wacaa lafa dubbii malee waan gaggaarii akkasii uummanni keenya ilaalee nama hin jajjabeessu jechuudha. Silaa jajjabeeffamuu qabu. Silaatti guddachuu qabu jechuudha. Garuu uummanni keenya kan ilaalle jechuudha. Reefuu nama 1,800 moo meeqarra jira iyyuu samma ana halkan waraabaa jira viidiyoo kana. Kanaafuu jechuudha waan biyya keenya irratti taa'aa jiru diraamaa kan nu qopheessanii jajjabeeffamuu qabu. Jabeessaa isiniin jechuun barbaada ijoolleen Oromoo. Silaa ijoolleen keenya nama jabeessuu hin beektu. Horma jabeessuu malee horma gargaaruu malee nama keenya lammii keenya wal jajjabeessinee viidiyoon walii gaafa laalluyyuu amileen namaan jabaata jechuudha. Gaafa laayikii namaa godhanii viidiyoon namaa kun ilaalamu namni jabaateetu viidiyoo itti aanu dalaguudhaaf illee amilee godhata jechuudha. Kan keenya amilee nama cabsu malee amilee nama gadi qabu malee wal guddisuu hin beekan ijoolleen Oromoo keenya akka warroota soddaa miti jechuudha. Kan keenya gadi bu'aadha biyyoon ijoollee Oromoodha. Guddaadhamtiyyuu hin jiru jechuudha. Namni waan gaarii hojjetus waan badaa hojjetus namni jajjabeessu tokkollee hin jiru. Jala deemanii qeequ jala deemanii waan hin taane barreessuu malee. Kanaaf jennaan viidiyoon isaanii kana fakkaataa guyyaa biraa wajjin nu dabali jettan isinii dabalee fida. Warroonni hin argine warroonni argitan immoo argitanii jirtu jechuudha. Akkasii ijoollee keenya dhiifama naa godhaa yoo balleesse galatoomaa ulfaadha. Rabbiin biyya keenya nagaa buusu. Rabbiin haadha keenya akka hin boonye ilmaan keenya akka hin boonye rabbiin nu haa taasisu.